arrantana numaaf maaliin dhufee jechuu keessan hin oolu. Numaaf tokkoo fi takka arafee fuusisuuf murteessisan galmaan arafees dastuun itti fuudhu deema. Isa immoo nuti ol qabnee oliin deemnee ol qabanii nuun deemanii wallaalanii lafatti nu gatanii nu salphisuu barbaadanii nu nama salphatu sanii miti. Amma immoo finnee jira. Anuma sodaattee ayyamu jirta moo dhuguma? Laanaatee kanatti naa jette moo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shamaa kam jirtan bakka jirtan nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu. Ewa deebine har'aas walitti deebinee jirra. Maalii walitti deebine jechuun keessan hin oolu. Alhamdulillah galanni kan rabbii guddaati. Ifaajjiin teenya gurguddoodha. Ta'amne waa hedduus taanee jirra. Keessattuu dubbii feerusaa fi arafeedha. Idduutti waan numaaf ta'e nu caalaa isin quba qabdan jeetiin amana. Isa kaan ammoo kan isin jalaa dho'isaadha. Nuufi rabbi qofaatu waliin beekasanii jechuu barbaadeeti. Gahee wanti waan kana hunda keessa imallee deemnee akkasitti daadarkaa kana hundumaa hadhaa rakkoo gidira salphina honga hin qabne hunda keessa itti seenne silaa dhaloota walitti magarsuufi. Walitti mayruu wanni diddee jirti gaa waliin mayruu miti nu baysuu barbaade. Kanaafi arrantana numaaf maaliin dhufee jechuu keessan hin oolu. Numaaf tokkoo fi takka arafee fuusisuuf murteessisan galmaan ga'u. Arafeellee taniin fuusisuuf deemu kun michuu tanaa jechuudha. Isiillee asumaan wal baradhaa. Dastuu jaamti. Ammee hordoftoota irraa takka dubbise. Dastuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami fayyadaan midhaan gittanii baga jiraatanii isin jaalamnulillah cakkaban. Akkasiinaaf jiraadhaa bakkuma jirtanii nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jechuu barbaada. Egaa isinii intaluma teenya tiyya obboleetti tiyyaas ilmoo tiyyaas dubbiin gaafa nu dhibdee haalaan akka malee nu rakkitu akki godhan hin jirtu. Fakkeenyaaf anisii roorroo akkuma dhalatti jetaaniif roorroo siidhaa hin feene tanaas hin fedhuuf jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti wanti jiru arafee fuusisuu fi arafee immoo isii intalatti isuma tanaan itti fuudhuuf deema. Maaliifi akkana yoo taate malee akki biraa hin jiru jechuudha. Yookaan dhibdee birootu jiraachuu danda'a. Wal galaafachuu jiraachuu danda'a. Murtee kana kanaafi murteessee asumaanii isiilleen maaliif akka warra karaarraa itti namni akkuma fedhetti walitti dhufee akka fedhe wal godhu san osoo hin taane talatii yaanaatu kennata abbaan itti kenne abbaan an itti kennu siin ta'u mijoo. Akkasii isa sanitti an kennadhaa jechuudha. Maaliifi kana godhee numaaf maaliif haala kanaan deemee warri juusii jiraachuu dandeessanii garuu duubbee keenyarraa deebitanii waa hedduu ilaaluu dandeessan kana jeeqe addaan isinii baasuu hin danda'u jechuudha. Maaliifi ni dadhabne gaa ni dadhabne ni nufanne rakkanne ofii keenyallee salphanne wanni jiraa silaa dhiirtinis bultii ijaartee bultiisii waliin jiraachumaatuutu waliin jiraachumaatu isiidhaaf gaarii isiirraayis tolaa jechuudha. Talti dhalaatis bultiisii erga ijaartee bultiisii jabeeffatteetuma sossoohuutu irraa gaariidha malee dhimma biroo yookaan dhibee waan biroo keessa deddeemuun gaarii hin ta'u jechuudha. Haalan taane keessattis argamuun waa hin qabu jechuudha. Kanaafi murtee tara wanni murteessineef lubbuu lama oolchuu fi viidiyoo dura irratti waan kaaseen qaba. Amma asirratti kaasuu hedduun barbaadu. Ati maantana waa hunda keessatti anis waliin hin jira. Dastuu maal? Mucaa tokkotu jira arafee jaanii. Ma isatti sakannaa jechuudha. Isatti sakannee si duuba deebi'ee waan biraa dalaguuf osoo hin taane waliin jirraa jechuu barbaadeeti. Kanarratti ati ma hayyamamtuudha. Anu kanatti na laalte anumaaf taarakkoo qabu. Khala samtuu sirraa qabu. Ani isaan si ilaalee isatti ma si kennuufi isallee waliin si barsiisa rakkoo hin qabu. Yeroo gabaabduu keessatti inshallah rabbi hundumaa nuuf haa tolchu. Maaliif jennaani
beeki haaluma jiru hunda keessatti wanti gaariin kophaa deemuurra harka quba nama laatuurra haalan taana keessa deemuurra bultii ijaaranii jiraachuun gaarumaaf hin jaamu. Sanirraan kanaaf immoo bultii abbaatu jabeeffata. Abbaan gaal erga ijaarame yoo jabeeffachuu hin dandeenye rakkoo dhufa. Kanaaf nama bultii jabeeffatullee rabbi si haa godhu. Anillee isaan si ilaale. Inni immoo yoo haalan taane akkasitti deemu ta'es ani si biraan jiraa jechuudha. Eessattuu. Kanaan siin jaa isallee waliin si barsiisa. Kanaaf mee waan jettu qabdaa? Hordoftoota karaanis wal barii dubbisii uummata kanaas. Uummanni amma nu qofaa miti kadhoo isatti amma haasofti hin jirru fuula hordoftoota addunyaa tan uummata Oromoo addunyaarra jiru hunda duratti haasofti jira. Isaaniinis waan jettu yaaduu qabaata. Assalaamu alaikum. Sirablee salaamtaa isin gaafadhee. Akkasii gaa inni bakka eegan alaale naaf ta'e bakka eega inni akkana jee taate kanuma isin alaale naa ta'an jaa. Akkanaan isin hin jaa. Hayyee nuuf galatoomee nuuf jiraadhu akkasii anillee wanti itti dabaluu barbaadu amma har'a waa hedduu haasa'uu hin fedhu. Namni ani Arafaa ilaalee gartee Arafaasiis ammaan tana khalaas jaaruun qabaa haarawatti tana keessaas ba'uu qabna kajeetti murteeffadhe isidha dastuudha. Dastuura immoo intalatoo akkasumas obboleettii tiyyaa waanuma hundaanuu na biraas jirtii waa takkallee Arafaasis rakkoo biroo fiduu ittiin danda'u. Kanaafuu maaliif haada si dhibe gaa xaxaasan jiruu qabdaa jechuudha. Numaaf eenyu akka ta'e isaanis baruu qabanii. Kasanirraa fee dastuuni kunuu tana isinis laaltanii murteessuu dandeessanii kaayyaata keessan ammoo jalatti isinirraa baruu arguu feenaa jechuudha. Kanaaf murteen numaaf erga murateetti seene waan murteessisanii galmaan gahuun numan oolle inshaallah isin rabbiitiin khayrii haa godhuu kanarra jirraa numa wan arafeedhaaf dastuun kunoo dastuun laaleefi jira. Dastuu fi sagaa yeroo gabaabduu keessatti aruusallee ni goonaaf inshaallah bultii isaa sirrumatti ijaarraa. Warri bultiidhaan qoosuu barbaadus kanarraa waa barachuu danda'u qaba. Nu amma achi oduu fi waree fi waan garaagaraa kana baay'isuun nu hin barbaachisu. Waa hedduu waan garii tuffatanii bira dabruunis bareedaadha. Garuu tuffannee akka biran dabarre dubbiin akka maleetti akka nu qabattee fi saniif dila san keessa walumaanuu turre dhukkoonye amma booda tuffannee bira dabruu qabna. Wanta dhufu hundumaahu walumaan ilaallaa. Waan dhufaa walumaan ilaallaa. Inshaallah isin rabbiitiin fuula keenya dura jira. An kanaafuu amma booda onnee guutuudhaan murteetti jagalmaan ga'uudhaaf maalirraan jira imalarraan jira. Imala koo kanaas rabbiin imala milkaa'inaa cidha gaarii rabbinaaf haa godhu. Jaraas warra walii ititee gartee wal qabatee fuula durallee waliin tarkaanfachuu danda'u rabbi haa taasisu. Kanaan aldatti wanti biraa kasammuuti yamma booda naanneessu hin jiru. Maaliif fixadheetiin jira gaa? Fixadhee akkaan jiru anuu ofiin beekaa jechuudha. Eessaa ka'ee eessa dhufee eessatti maal tahee akkam tahee arra hoo maal keessaan jira niin beeka. Warroonni hedduun haalaan rakkattanii cinqamtanii bakka jirtan halaalarraa numaaf siitu nu mararaa. Haalan taane keessa seentee jirta. Haala kana keessa ammoo bilisa ta'e ala bahii jettanii turtanis yaadumaaf yaaddoo qabdan ibsachaa turtan naa galatoomaa irra deebi'ammas galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kasanirraa hafe immoo ani lubbuu lamaan adda oolchuu fi isinis baga rakkattan dhaloota ta'uu fi anis dhaloota ta'uu fi iddoo tanaaf rakkachaa jira. Kasanirraa hafe maqasaan waan nu dhibe hunda ofirraa kunne ammoo haarawatti ijaarsatti seennee jirra. Isa ammoo nuti ol qabnee oliin deemnee ol qabanii nuun deemanii wallaalanii lafatti nu gatanii nu salphisuu barbaadanii nu nama salphatu sanii miti. Amma immoo finnee jirra. Rafees dastuun itti fuudhu deema. Kasanii achi akka nama godhan waan jirtu gaa tokko baroosumaa tokko oliin deemuuti. Abbaan of gad harkisee biyyatti of laaqa jedhanii kan mudate sanuma sanammoo
haala kanaan cirree keessa dabarraan jaa isinis bakka jirtanii du'aa nu godha mee asan qabdu araan tanaa tasoo yeroo biraa haasa'u deemtu maali sagalee sodaa qabda anuma sodaatteeti hayyamu jirta moo dhuguma laanaatee kanatti naa jette moo ta'ewa duuba sagalee maa akka raawwata rakkoon qabu irraa hidheessi guyyaa walii haasa'ina hayyee bareedaadha dasullee rarraan tanaa wallettu gaa dubbiin dubbii si dhibeewu dubbiin nan dhibne laa kanatti jette moo laa sirruma naa taarisi hayyamtu sirraa qabootilleen teeqa rabbii jala gartee rabbummaa si'aatiisu abshiru naaf galatoome siin jechuu barbaada akkasii har'a gaadastuun iddoo haasaa dheeraa siin qabdu haasaa anuma ka yeroo teessanis waan haaluma hunda keessatti wanta asirra taa'ee iyyuu anis dhiifama naa godhaa na fokkolchaachumaa du'aa'ee naa godhaa waan hin taane rabbi nurraa haa qabu amma booda dubbitti nu deebisinii nurraa haa goolabu bakka jirtanii du'aa'ii nu godhaa dhaloota keenya isin jaalanna akka nu jaalattanis abdiin qaba kanumaan isinin jechuu barbaada isii tanallee asumaan naaf eebbisaa isallee rafeelleen ilma keenya nuuf eebbisaa hamtuu isinirraa haa qabu nuun jaadha maaliif amma mee ni laallaga fuullee keenya laalla hedduu nu dhibee ture duraan adeemsa deemnu keessatti arafeelleen hojii qabaachuun turre hojii qabaachuudha hojii irra osoo hin jirre san keessa haalan taane hunda keessa seenee daadarkaa san keessa deemne amma hojiillee seenee jira kara hundaan bultii isaallee naannessee oofachuu ni danda'a isii jirtuu silaa qabatee karoora fuula duraa osoo geggeessuu danda'u akka ofiin fedhan gaa qaama ofiirraa hun harkatanii santu nu mudate nuuf danda'amuu didde ibidda nu qabate kan akkitti firraa dhaamsan hin jiru dhiifnee keessaa deemnaaf ibidda biroon nutti taati jechuudha balaa biroon nutti taati waan ta'eef dhiisanii biraa deemuu waan hin taaneef isuma fuudhanii ammaas ijaaruutu murtee isaanatti ta'e murtee tara fudhadhe tarkaanfii tanaas imala milkaa'inaa rabbi nu haa godhu du'aayi nu godha du'aayin dhaloota barbaachisaa bakka jirtanirraa haalaan wanti isinirraa fedhu du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaan isiniin ja'a warri aartan mufattan dubbuma tanaa'uu dadhabdan isin dadhabsiiftee hundi keessanuu wanta asirraa ta'e kanaatu isin dadhabsiisaa jirnu keessaanuu walitti jirra keessaan waa hedduu taanee jira waa hedduu wanti isinirraa dhoysaadhaa jira iccitiin maaliif ta'u ol ba'uun taane meeqaatam jechuudha qabnee taa'u jiraani haalli isinirraa nu tursiisuu dubbii jajjabaatte ta'uu beekuudha qabdanii dubbii jajjabaatte akkanaan furachuu malee akkaataan itti furatan hin jirtu tan ammoo maqasa isiitti murru tokko agarree jira isa lammaffaadha ammoo yoo jiraates maqasa biroollee barbaadannee muruudhaaf teenya feerusaan faanis numaaf eenyu akka ta'an hubachuudha qabaniin jaa kasanirraa fedduu haasan qabnu isillee mataa garagalcheetiin jira dhiifama naa godhu arraatan akka nama bareedaadha rakkoon qabu hayyee daawwattootaaf hordoftoota keenya eegaa amma isinitti dheeradheen jira umrii isinaa dheereessuu asumattiin gabaabsa viidiyoo tana arafeellee yeroo gabaabduu keessatti amma yaamee kaniin gartee haala amma irra jiru kana hundaa waliin mari'adhuu fi akkasumatti dastuu fi arafeellee kaniin walitti fidu taha inshallah hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaannaa turaan isiniin jaa baay